Saadaa fi Alii yookiin Saadaan Alii Saadiyaan Alii ni beektu jedhee yaada. Mucaa Walloo fi mucaa Kamisee sana jechuudha. Qarshii hagam akka kaffaleef qarshii segguu fudhatan qarshii hagam akka fudhatanis kan mul'isaa turan. Isaan tokko balaan konkolaataa narra qaqqabee ture osoo karaa deemaa jirru. Konkolaataan keessa jirruuf konkolaataan kan biraa walitti bu'uudhaan balaan cimaan tokko uumamee ture. Yeroo sana dhugaatiin jedha. Ani yeroo hunda jaalalli na qaba dhugaa. Adii nama ta'e namni jaalalaan hin qabu nama miidha. Andi qarshiin isoo hin qabamne hundatti nageenyi koo kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin haadha qabuun isiniin jedha guyyaa har'aa keessummaa addaa isiniif qabadhee dhufee jira keessummaa kiyyaa daarektimaan gara keessummaa kiyya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa keessummaa kiyyaan simadhaa baga nagaan dhufu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa akka fuunee hordoftootaa fi dhaggeeffattoota akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa alhamdulillah. Harragaa mana mubeettiin argama. Maal goota mana mubeetii maal dhuftee eessaa dhuftee akkamitti dhuftee jechuu dandeessu. Ani hin beeku maaliif akka dhufee eessaa akka dhufee. Asuma mana mubeettiin of argee duraan dursee mubee guddaa galatoomsii jechuu barbaada. Keessummaa kee gootee malikeetti waan na affeerteef jechuudha. Hordoftoonni mubee martinu viidiyoo kana jalqabaa hanga xumuraatti ilaaluun laayik, kooment, sheerii godha. Namoonni haaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuun maatii. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'ee ammas baga nagaan gara mana kiyyaatti dhufteen jedha. Gaafii kennatti seenna jecha kallatti maan. Asliye gaafii jalqaba siif qabu maa inni shamarran yeroo jaalala eegalan jaalalli yeroo qabe mallattoo maaltu isaan irra mul'ata ofirraa jechuun ekspiriyaansii qabdurraa kaasiiti. Ragaa fi ajaa'ibaatti shamarran jaalalaan eeguu qaban mallattoon isaa mul'isanu. Ani shamarran hundumaa bakka bu'ee mul'isuun yookiin dubbachuu hin danda'u. Mallattoon hunduu garaagara jedheen yaada. Garuu baay'inaan maal jedhama? Yoon dogongora dhiifama shamarran nyaachisuu jedha, hirriba raffisu jedha. Bakka waa'eedhuma nama sanaatti kan isaa eenyu ta'u waan ta'eef yeroo baay'ee nyaata dhorkaa, hirriba dhorkaa jedhu. Kuni garuu mallattoo isaati. Ani hin beeku garuu jedhanidha malee ani hin beeku. Garuu akkanatti fakkaatutti jechuudha. Nama kamirrattuu yookiin namni kamuu dhiiras ta'ee shamarran mallattoon jaalalaa akkanatti fakkaatutti jechuudha. Garuu mallattoo qabama. Bifa qaba. Ilaallee murteessuu dandeenya. Ani hin beeku. Yaaddoodhumaan of fixa jechuudha. Yeroo hunda namuma sana qofaadha kan inni argachuu barbaadu, kan inni yaadu jireenya isaa keessatti jechuudha. Hojiiwwan hojjetu sanallee ni dagataa yookiin immoo sirnaan hojjechuu hin danda'u jechuudha. Tole galatoomi waa malee gaafii kana sin gaafanni yeroo hedduu namoonni waa jedhu shamarran yeroo jaalalli qabu meeshaa caccabsuu lola baay'isuu ala babbayuu kararra olii gad deddeemuu mil'achuu waan akkasii baay'isuu ammas homa xiqqoodhaaf lolu jecha waan an dhageeffan si gaafadhe deebii keetiif galatoomi gaafii biraatiin si gaafadha gaafiin inni lammataa gara yuutuubii akkamitti ingidihi kan na fide yuutuubii bara ta'uu kiyyaan dura yuutuubaroota baay'ee na hordofa yuutuubara ta'us na yaada ture duraan jechuudha utuu hin ta'in na yaadasi garuu nan hordofa baay'inaan jechuudha akkan dhufu garuu kan na godhe jechuudha ijoolleewwan hordofu keessaa Saadaa fi Alii yookiin Saadiyaan Alii ni beektu jedhee yaada. Mucaa Walloo fi mucaa Kamisee sana jechuudha. Isaan dhugaa jechuudha. Ammadha malee yuutuubaroonni baay'een ifatti yookiin immoo miidiyaa irratti bahanii yuutuubiin amma nanuuf kaffalee qarshii amma argadheera yuutuubii irraa jedhanii kan dubbachuu qaban. Amma malee yeroo jalqabaaf kan yuutuubiin qarshii hagam akka kaffaleef yuutuubiin akkam faayidaa akka qabu kan sirnaan bahanii dubbatan yeroo jalqabaaf dhugaa anaaf Saadaa and Aliidha. Isaan viidiyoo hojjetanii qarshii segguu fudhatan qarshii hagam akka fudhatanis
kan mul'isaa turan isaaniidha. Isaan argee bakka baay'ee natti dhaga'ame. Anis illee maaf hojiin hojjedhu kana cinatti anis yuutuubiin dalagne maaf hin hojjenne jedheen yaaduu qabee ani sabskraayibii 1000 guutaniituma qofa qarshiin namaa kaffalaman seetti garuu akkasumatti chaalenjii baay'ee qaba. Hundumti keessanuu yaa'u beektu argaa jirtu garuu obsa qaba. Waa hundumaaf obsa barbaachisa. Obsinee hojjenne garuu nuti sadarkaa guddaa irra gahuu hin dandeenya jechuudha. Asli mee mudannoowwan si mudatan keessaa kan yoomuu hin dagadhu kan yoomuu sammuu kee keessaa hin badu jettu yoo qabaatte tokko nuuf. Mudannoon na keessaa hin baane kan yoomuu hin daganne dhugaa jechuudha. Ana miti hiriyoonni kiyyallee hin dagatanu. Asuma biyya ormaa keessa osoo hin jiru yeroo tokko balaan konkolaataa narra qaqqabee ture osoo karaa deemaa jirru konkolaataan keessa jirruuf konkolaataan kan biraa walitti bu'uudhaan balaan cimaan tokko uumamee ture. Yeroo sana dhugaan siniin jedha suuraa isaanillee siniif maxxansuu danda'a ilaaluu dandeessu. Balaa cimaatu yookiin immoo balaa guddaatu qaqqabee ture. Konkolaataan sun illee nafni dhugaa sanamni hafuu miti konkolaataan hafuu hin dandeenye homa faayidaaf hin taane jechuudha. Yeroo sana maal jedhama isbaalaa jedhu jarri arabaa kun haaluma sana isbaalaatti ganname hojjetamuu illee hin dandeenye jechuudha. Inna balaa akkasii sanarraa hafee jira. Alhamdulillah homaa hin taane anis namni keessa jiru sunis nagumaan keessaa baanee jirra. Garuu balaan suni gonkumaa sammuu kiyya keessaa hin bahu gonkumaa hin dagadhu baay'ee kan itti gaddeedha. Si biyya ormaa dhufuu koottis biyya ormaa keessattis lubbuu kiyyaan gadhabutti kan qaqqabee turedha. Dhugaa kana yoo dagadhu. Mudannoon kee waan hedduu garaa nama nyaatudha. Huma hundaafuu baga rabbi guyyaa san irra si dabarsee har'aan si eegensiin jedha. Garuu wanni beekamuu qabu tokkumaa inni biyya ormaatiif maal wanni jedhamu kanaa miti. Mudannoon yookaan wanti rabbi irraa dhufu tokko biyyuma feete jiraadhu biyya keetis jiraadhu bakkuma jirtutti si mudachuu mala waan ta'eef wanni guddaan inni iddoo sanirraa baraaramanii jiraachuudha fayyaa guutuu qabaachuudha baga rabbi si baaseen jedha. Gaafii itti aanutti hin dabran. Asliin mee jireenya biyya ormaa irraa jireenya baqattummaa irraa maal baratte wanna baratte irraa? Jireenya biyya ormaa irraa waa baay'ee baradhee jira dhugaa. Inni tokkoffaa obsa baqa baay'ee obsa baradhee jira. Of danda'ee jira. Namoota garaagaraatiin yookiin saba baay'eetu jira. Sabni keenya jira. Sabni biraas illee ni jira. Namoota kana waliin haala salphaan akkamiin akka jiraachuu qabu akkamiin nama walii galuu akka qabullee baradhee jira. Walii jiraachaas jira. Inna kuni anaaf waan guddaa tokkodha. Bakka inni guddaan bakka obsa namaaf bakka dur jiru hin jiru amma jechuudha. Bakka durii miti yeroo yerootti kan of jijjiiraa jirudha. Kun anaaf barnoota guddaa. Barnoota mana barumsaatti kan seenii baradhee caala biyya ormaattis jira gaddinis jira. Sana hunda keessaa garuu waan hundumaayyuu gammachuus ta'ee gaddas ta'ee itti barannee dabarra waan ta'eef waan hundumaayyuu barachuudhaan keessa baay'ee bareeda. Asli mee dhiira akkamii irraa jaalalli si qabasiif? Jaalalli osoo si qabee dhiira akkamii jaalatti? Kana qabu itti yaadumoo nama akkamii nama bareedaa namni kamuu waan bareedaa hin jibbu yookiin immoo maal jedhure nama bareedaa nama amalee qabeessa kan maatii isaa kabaju kan dubartoota kabaju bakka dhiira dubartii kabaju kamiyyuu dhugaa jaalallee irraa na qabuu danda'a yookiin immoo imaana isaa irratti cimaa kan ta'e nama akkasii bakka nan jaalladha. Jaalalli isaa irraa na qabuu danda'a hin beekamu garuu jaalalli haala salphaan hin qabu. Tole asli gaafii biraatiin sii dhufe. Jaalalli umurii meeqatti si qabise yoo yaadatta ta'e akkam si godhe gaafa? Ani yeroo hunda jaalalli na qaba dhugaa. Addi nama ta'e namni jaalalaan hin qabamne hin jiru. Ani jaalalaan garuu yeroo jalqabaaf jechuu yoo ta'e namni kamuu sadarkaa barnootaa irra eeguu jiru jaalala namni hin dabarsine hin jiru jedhee yaadu. Jaalalli isa hin qabne jedhee yaadu. Anas yeroo jalqabaaf barattuu kutaa sagalii akkasumatti fokaa barattuu kutaa sagalii umurii gara waggaa 16 keessaadha. Na qabee jira jaalalli yeroo sana jechuudha.
akkamsi godheessa jedhumu daga dheeraa ammattu yeroo dheeraa waan ta'eef beeku bicha akkanatti fakkaatutti yeroo sana garuu yaa'u ninja bicha baay'istees waa'ee jaalalaa ka bal'inaan hin beektu ግን በቃ nama jaallatu sana eeguu argattu agartu gammachuutu sitti dhaga'ama በቃ yeroo hunda nama sana arguu barbaadda yeroo argartus itti gammadda yookiin immoo keessi kee baay'ee gammada jechuudha. Akkasuma godha. Tole erga dho'isite siifaa taa'ugaa akka inni si godhullee himutti hin jirtu xiqqoma xiqqoo irraa mataa dho'ite ooma hundaafuu gaafii itti aanutti hin dabra. Jaalala dhabuu moo qabeenya dhabutu irra nama miidha akka ati yaaddutti miti. Lachuu nama miidha. Andi qarshiin osoo hin qabamne bar baay'ee nama miidha. Jaalallis akkasuma garuu immoo qarshiin hojjetames karaa adda addaatiin dhufuu danda'a. Jaalala dhabnaan garuu qarshiisuu faayidaa hin qabu. Qabeenyi faayidaa hin qabu. Hoo jaalalli keessa hin jiraan jechuudha. Kanaaf garuu anaaf qarshii dhabuurra jaalala dhabuurra isa jedhutti ani qarshii dhabuu naa wayya. Jaalala dhabuun ulfaataadha. Kanaaf hunduma keenyaafuu rabbiin jaalala hin dhumne. Jaalalli maal namaa godha qarshiidha malee. Qarshii qabaannaan jaalala bitachuu dandeetti. San ana qofatu jedhe namni biraa isin hunduu yaada keessan yaada dhuunfaa keessanii akkaatti lafa keettan isintu beeka jechaadha. An akka kiyyatti maallaqa qabaannaan jaalala bituu dandeetti. Aslee galatoomi ammas gaafii tokkoon sii qaba. Osoo abbaa manaa kee shamara biraa wajjin ciisee argite maal goota maal jettaan? Kun maal jechuudha? Gaafii ajaa'ibaati. Ndeennichina kun immoo ta'uu hin qabu. Lakki baay'ee ulfaataadha. Akkam shamarra gara biraa wajjin ciisa abbaa manaa kiyya. Ciisee agaree immoo እንግዲህ dhugaadha garuu wanni kun ulfaataadha. Namoonni baay'ees kan isaan mudate jira waan akkasii. Garuu baay'ee ulfaata dhugaa. Yeroo sanatti maal akka godhu hin beeku ta'a. Tarkaanfiin fudhadhu ulfaataa ta'uu danda'a. Garuu namni sun sana booda tole aslii galatoomi haala gaariidhaan naa ibsite waa hundayyuu meegaa dhumarratti asliin nama akkamitti ibsuu dandeettati? Asliin akkuma garaa jirtanudha. Kuno kana fakkaatti. Inta battiin kofaltii ni boossisi daftee ni dallantisi. Gabaabumatti aslii jechuun namaan haala salphaan walii galtii. Aslii jechuun asuma garaa jirtanudha. Bal'inaan waa'ee ofii ibsuun garuu baay'ee ulfaataadha. Garuu gabaabummaan yeroon isinii ibsu ani aslii jechuun dhalattuu Jimmaati. Godina Jimmaa aanaa Sokorruu ganda Daakaa yookiin Maabiraat Hayilii bakka jedhamutti dhaladhee guddadhe. Barnoota kiyyas achuma mana barumsaa Sokorruu sadarkaa tokkoffaa hanga lammaffaa baradhee jira. Kutaa hanga 10 xumuree jira jechuudha. Qabxiin hafuun gara biyya ambaa yookiin biyya Arabaa dhufee jira. Amma bakki argamu bakka biyya Dubaay jedhamu keessatti argama. Biyya Dubaay keessa alhamdulillah hojjechaan jira. Bakka dur jiru hin jiru. Baay'ee gaariidha bicha. Aslii jechuun gabaabumaan bakka kanuma. Namoonni nan beekne har'a እንግዲህ mana bu'eetti akkana bartan abdiin qaba jechuudha. Turtiiwwan waliin godhaa turre baay'ee gaarii ture. Hundumti keessanuu akka itti bohaartan abdiin qaba jechuudha. Nu waliin turtii gootan hundumti keessanuu guddaan nuuf galatooma. Nagaanaa ta'a. Bakka jirtan hundumti keessanuu ilmaan Oromoo. Tole aslii koo hedduu galatoomi kabajaa guddaa sii qaba. Yeroo kee aarsaa gootee gaafiif deebii na wajjin godhuu keetiif ammas irra deebi'ee galata guddaa siif galchuun barbaada. Maqaa kiyyaa fi maqaa hordoftoota chaanaala kiyyaatiin jechuudha. Ijoollee keenya hedduu wajjin gaafiif deebii gochuudhaaf yaalii gochaan ture. Irra hedduun ijoollee keenya hin ayyaman garuu ati adda. Si gaafannaan tole rakkoon qabu jettee dhuftee jirta. Galatoomii barbaada descriptionii komentii irratti jalatti isiniif kaaya maatii ta'aa fi afaan Amaaraatiin dalaydii afaan Amaariffaatiin jechuudha. Sababni kana gootuufis hordoftoota Oromoodhaa ijoollee keenya wanta hin qabneef afaan biraatiin hojjechuudhaaf dirqamtee jirti jechaadha. Kanaaf nuti wal haa jajjabeessinu dhaqaatii asliidhaaf maatii ta'aa isiniin jedhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadha. Viidiyoo biraatiin yeroo
jaalladha.